raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Muddii 19 bara 2015 harka fuunee dhaggeeffattoota keenya nagaaf sabaqiinsi koloneeffattoota ilmaan wayyaaneen erga nurraa mulqamee bubbuleera. Ta'us Oromoon yeroo sadoos ta'ee qannoo nagaa waakkatu baga jiraattan kan jirutu kaayyoo isa kufee galmaan ga'a. Qophiilee keenya irraa waliinis keessummeessuun kan sinfaala turu hana xiiqii dhugaasaati. Anis odaa sabaati dhaggeeffattoota keenya shamaa. Gaaffiif deebiin dhimma mormii uummatni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa taasisaa jiru irratti hundaa'uun hayyoota Oromoo waliin taasifnee qophii nuti guyyaa har'aaf isiniif qabnu keessaa isa hangafa ta'a. Kunis qophii keenya waltajjii maree keessatti isiniif dhiyaata. Qophii addaa dhimma maaster pilaanii mootummaan koloneeffataa wayyaanee Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuuf baafate irratti muummeeffatus yeroo isaatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas dhimbibbaa qophii keenya guyyaa har'aati. Isin dhaggeeffattoonni keenyas hanga goolaba sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan gamanumaan isin afeera. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii qabaadhaa. Akkuma jalqaba irratti isin beeksifne dursa kan isiniif dhiyaatu qophii keenya waltajjii mariiti. Xiyyeeffannaan waltajjii marii keenya guyyaa har'aas mormii dhimma maaster pilaanii Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuuf mootummaan koloneeffataa wayyaanee baafate irratti saba Oromoon geggeeffamaa jiru ilaalchisee rakkoo mootummaa koloneeffataa kanaan uummata Oromoo irra ga'aa jiruu fi impaayera Itoophiyaa keessatti waan uumamaa jiru irratti hayyoota Oromoo waliin marii bifa gaaffiif deebiin taasifnetu isiniif dhiyaata. Mariisiftoonnis odaa sabaa fi moosisaa hosaati. Keessummoonni keenyas akkas jechuun of ibsaa gara marii isaaniitti darbu. Isaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Abraham Moosaan jedhama. Waashingtan DC keessa jiraata. Bulchiinsa Moosaan jedhama. London jedhama. Asaffaa Jaalataan jedhama. Ani immoo Teenisii keessa jiraadha Ameerikaa keessa. Abrahaam Abbaay'ee mootummaa Ameerikaa keessa jiraata. Gaariidha gaafayyaa ta'a hundi keessanii dhaggeeffattoota keenya maree har'aa hayyoota keenya kana wajjin geggeessinu kan qabsoo barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo biyya keessaa yeroo ammaatti taasisaa jiran irratti kan xiyyeeffate ta'a. Guca mormii kanaa kan qabsiisee asiin ga'ee dhimma maaster pilaanii Finfinneetii kan jedhamutu jira. Dhuguma maaster pilaanii dhuma kanatu dhimma kana asiin ga'ee fi waan biraatu booda jira. Hayyoota keenya kana wajjin haasofna. Karoorri kuni Finfinnee fi godinaalee addaa Oromiyaa naannoo ishee jiranii walitti makuu fi kan mootummaa wayyaaneen qophaa'edha. Akkuma hundi beeku dhaggeeffattoonni keenya akka quba qabdanii. Karoorri kuni maree fi hayyama uummata Oromoon alatti baafamee hojiirra oolchuun yaalamaa jira jechuudhaani barattoonni fi uummanni Oromoo mormuu erga jalqabanii bubbulanii jiru akkuma hundumtuu quba qabu. Dhimma kanaan mormuu fi hiriira nagaa bara 2014 keessa godhan irratti humni mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo hedduu ajjeesuu
baay'ee isaanis madeessuu fi mana hidhaatti guuruu isaanii in yaadattu. Ammas waggaaf ji'a ja'a booda mormiin wal fakkaataan ka'ee Oromiyaa guutuu keessatti geggeeffamaa jira. Akkuma bara darbee humni waraana mootummaa wayyaanee kun ijoollee Oromoo baay'ee ajjeese kaanis hidhee ammas baranas barattoota Oromoo ajjeesaa fi madeessaa fi mana hidhaatti guuraa jira. Egaa haasaan keenya har'aa isa kanarratti kan xiyyeeffate ta'a. Har'a maree kana kan isin wajjin geggeessinu obbo Odaa Sabaa ani Moosisaa Hoosaan jedhama. Gaaffiin inni duraa kan inni hunda keessaniif qabu mee karoora maaster pilaanii jedhamee moggaafame kana uummanni Oromoo maaliif akkas jabaatee ittiin morma isinitti fakkaata? Kaayyoo dhaqsaatu booda jira laata? Yoo jiraate maal fa'i? Akkuma beekamu dargaggoonni Oromoo keessumaa barattoonni mormii kanarratti wareegama guddaa kafalaa jiru. Lubbuu isaanii osoo hin qusanne laphee isaanii rasaasaaf kennaa jiru. Maaltu galee fi dargaggoonni kun akkasii waan kana dura dhaabbachuu danda'anii du'a sodaachuu dhiisan laata? Mee gabaabsitanii nu ibsuu dandeessu? Dooktar Asaffaa irraa jalqaba. Rakkoon habashootaa fi Oromoo gidduu jiru waggaa dheeraadhaaf deemaa ture. Tigreen amma final solution kan jedhu itti barbaade. Final solution kun uummata Oromoo gaaffii inni gaafatu abdii inni qabu balleessuudhaaf karaa tokkoon dimokiraasii jechaa karaa tokkoon guddina jechaa uummata Oromoo uummata guddaa baay'ee lafa baay'ee qabatee jiru lafarraa duguuganii gaaffii lolisa habashootaaf Oromoo gidduu jiru waggaa 500 caalaa kan deemaa ture. Kan waggaa 100 Amaarri moote Tigiroota immoo caalaatti Oromoo balleessanii akka Oromoon gaaffii tokkoyyuu hin gaafanne Oromoo amma danda'amu duguuganii ishee hafte immoo Oromummaa immoo balleessanii yaada yookiis immoo ilaalcha Itoophiyaa jedhu Oromoo irratti hundeessanii Oromoo lafarraa jiranii balleessanii Oromummaa gaaffii Oromoo kan jedhamtu iyyuu jaarraa 21 keessatti akka baduuf waan irratti hojjetamaa jiruu fi ijoolleen Oromoo kana guddina fageenyaan hubattee kun sirrii miti kan jedhuudhaan wallaansoo kana jalqabanii kanaaf wallaansoo kanatti fufaa jiru. Fayyaa ta'e Dooktar Asaffaa. Obbo Abiraam Moosisaa mee maal ijoolleen kun maal hubatanii waan kana dura dhaabbatu isinitti fakkaata isinitti? Waan ijoolleen lolaa jiranillee Dooktar Asaffaa ni dubbataniiru. Waan itti dabalu yoo jiraate lafa isaan amma Oromoo irraa fudhachuudhaa fi maaster pilaanii jedhanii kaasan kun yommuu ilaalamu biyya guddisuu fakkaataa inni dhossaanii isa Asaffaa Masiin jedhanidha. Irra deebi'uun barbaachisu. Waan tokko waan itti dabalu yoo jiraate garuu waggaa 20 murteeffatanii ka'anii akka isaan jedhanitti Finfinneeni harka 3 dabalaa yeroo kana keessatti harka jechuun har'a miliyoonii 4 yoo jiraate miliyoonii 12 ta'a jechuudha. Miliyoonii 5 yoo ta'e miliyoonii 15 ta'a jechuudha. Egaa pilaanii isaanii keessatti maal jedhu saba itti yaa'e kana iddoo kana qubsiifnaa kan jedhu jira achi keessatti. Pilaanii isaanii kan dubbiseen jira akka gaariitti. Miliyoonii 12 15 sabi dhufee naannaa sana qubatu lafi suni qotee bulaa Oromoo irraa fuudhama. Eenyu kan qubatu yommuu jennu eenyutu har'a horii qabaa? Eenyutu industirii dhaabuu danda'a? Tujaarri eenyu yommuu jennu hundumti keenya beeknaa pilaanii kana kan baase wayyaaneedha. Mootummaa kan qabu wayyaaneedha. Horii kan qabu isaanii. Kanaaf akka pilaana isaaniitti sabi Oromoo qotee bulaan Oromoo buqqifameetu miliyoona 12 amma 15tti habashaanii baay'een isaaniitti jiree kan taantu waggaa 20tti iddoo kana fudhate jechuudha. Iddoon suni afaan Oromoo badee aadaan Oromoo badee sanyiin keenya tuulama achi keessaatti qulqullaa'eetu afaan Tigreedhaa fi afaan Amaaraa dubbataa jechuudha waggaa 20 keessatti. Ijoolleen keenya warri barattoonni kana beeku kanaaf lolaa jiranitti fakkaata. Tole galatoomaa obbo Abiraam. Mormiin dargaggoonii fi uummatni Oromoo Oromiyaa keessaa yeroo ammaatti taasisaa jiran kun qabsoo uummatiin biraan impaayiriitii keessatti gaggeessaa jiran waliin tokko yookaan adda addummaa hin qabu kan jedhan ni dhageenya.
dhuguma gaaffiif qabsoon amma Oromoon itti jiru gaaffii fi qabsoo warra Habashaafaa waliin tokko ta'uu danda'a jettu? Yoo ni ta'ate akkamitti? Yoo hin ta'u ta'es maaltu adda isa taasisa kan jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf osoo ibsitanii. Obbo Mulgeetaa deebii akkamii qabdu kanaaf? Yaa gaaffiin Oromoo fi gaaffiin Habashaa karaa Itoophiyaa keessatti adda akka beekamu Oromoonni koloneessota maadhaa. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bilisummaa fi mirga isaa dhabee mirga isaa kan dhabe sana beeffachuuf falmaa jira. Biyya abbaa isaa dhabee beeffatee abbaa biyya isaa ta'uu barbaada. Gaaffii walabummaati. Kanaaf uummata cunqursaa jala ture sana keessaa bahuudhaaf kan tattaafatudha. Gara biraatti gaaffiin Habashaa gaaffii aangoo falmii aangoo irratti kan irratti falmaa jiran qabeenya uummata biraa irratti biyya uummata biraa irratti malee qabeenya kan isaanii kan ta'e kan isaanii jira. Gaaffiin isaan qaban kan koos kan kootii kan kees kan kootii kan jedhu irratti falmaa jiru. Kuni gaaffii hangooti malee gaaffii mirgaa kan ta'eetu jechuudha. Haa ta'uutii gaaffii mirgaa sirna keessatti gaaffiin kan kenneeliin kan wal qabatu uummata Itoophiyaa keessa jiran keessaa warri cunqurfaman biraa jiru gaaffii isaaniif kan iddoo kan kenneeliin fakkaatu jira. Iddoon itti dhaabbanii dandeenyu jira. Walirratti amantii fudhanii sodaan jiraachuun yoo jiraate sodaan sun yoo waliin iddoon waliin dhaabbachuu danda'amu jira. Kanaaf gaaffiin Oromoo fi gaaffiin Habashaa tokko ta'uu hin danda'u. Iddoon itti wal qabatu yoo jiraate gaafa uummanni hundumtuu bilisummaa isaa argatee biyya isaa beekfatee akka abbaa biyyummaatti nama bilisummaa qabu uummata bilisummaa qabu ta'ee hundumtuu wal qixa dhaabbatee dubbachuu gaafa danda'u fedhii isaatiin waan barbaadu murteessuu gaafa danda'u uummanni bilisummaa qabu hundi waan waliin bulteen yookaan waliin deemuun waliigaa tokko ijaarrachuun barbaachise sadarkaa kanatti gaaffii wal fakkaatu ta'uu danda'a. Ammatti garuu gaaffiin garbummaa jalaa ba'uudhaa fi garbummaa cimsu kan dhaabbatu malee kan wal fakkaatu natti fakkaatu bira kootii kan inni jechuu barbaadu dabalata. Obbo Ibraahim asirratti waan jettan yoo qabaattan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo sabni Oromoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa mataasaaf godhu karaa hunda kan tumsu ta'e Oromoota kaayyichatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Gaaruma mee ammoo muuziquma gabaabaa tana waliin caqasaa gara gaaffiif deebii keenyaatti waliin haadachaan. Obbo Ibraahim gaaffii wal fakkaataa irratti yaada yoo qabaattan. Yaa galatoomii jaalleen baay'een waan silaa barbaachisu jedhamee jiru ammoo qabxiilee guddoo lama akka yaadachiisaatti waa jechuun barbaada. Seeruma addunyaa mootummaan malkaan baay'uu inni keessatti mirga ummataaf kenname dhala namaa ilma namaatiif kenname lamaatu gurguddaan jira jechuudha kan isaan barruudhaan lafa kaayan. Tokko uummanni tokko mirga biyya ofii keessatti qabaachuu jechuudha. Lammaffaan ammoo uummanni gabroon mirga bilisa bahuudhaaf mirga qabaachuu qabu. Mirgi uummanni tokko biyya ofii keessatti qabaachuu malu keessa waan akka sirna dimokiraasii, waa maxxansuu, waa barreessuu,
mootummaa ofii filachuu waan isaaniin ta'e sagaleedhaanis tahee barruudhaanis tahee osoo dhiibbaa tokko malee dhiheeffachuudha jechuudha. Mootummaa ofii jalattuu birmadummaa fi yookaan mirga barbaachisa jechuudha. Mootummaa ofii jetti mirgi akka amma waan hin amma tuttuqe kana ta'a jechuudha. Kun ammoo godhuudhaafuu jedha mootummaan sani mootummaa sirna dimokiraasiitiin ijaaramte yoo ta'e duwwaadhaa jedha. Gaafiin guddaan warruma Itoophiyaadha yookaan warra gartee Habashootaa kan mootummaa qabna jedhaniifu mirgi akkanii santa kan namaa jiruu fi kan argamu natti hin fakkaatu karaa kootiin. Sirni dimokiraasiidhaa hundaa'ee nama fedhan filatanii kan feene irraa buusuudhaaf mirga ifumaafuu rakkoo qabu jechuudha. Kan ammoo Oromoodhaa kanaan wallaaluu miti. Oromoon uummata booji'ame. Uummata akka uummataatii fi akka biyyaattis boojii jala jira. Boojii jechuun mootummaa qabnu dhabnee mootummaa alagaatiin akka gabroonfamnee jirrutti jirra jechuudha. Soo kanaaf jecha mootummaan addunyaalleen namoonni biyya ofii humnaan sarbame mirga biyyummaa qabaachuudhaaf mirga qabuu jedhu. Haa ta'uyyuu malee mirga qabaachuun kurti yoo abbaan falmate duwwaadha. Mootummaan addunyaa uummanni addunyaa dhufanii harkatti waan namaa kennan hin jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhugaadha akka jaallonni tuttuqanitti iddoo tokkotti bishaadhaa qunnamtii qabduuni sodaa uummata biraallee kan naannoo boojuu Itoophiyaa jala jiranii qabsoo teenyaaf akka isaan irreen taane gargaarsan goone sodaa guddaa itti dhuftee jirti jechuudha. Waan hin argamee waan nuti sirnatti bulchinee gaarii fi tolaa keenya waan hin arginiif jecha waan haaree ta'e kana waan haaree akka seensaatti sodaachisanii Oromoo yoo biyya qabatte isin fixxi jedhanii sodaa keessa galchuudhaan naannawaa fi uummata naannoo Oromoo jiranillee akka sodaa keessa galchitee akka isaan nun gargaare godhaa jiru jechuudha. Kuni kan murteessu tarkaanfii nuti fudhannuu fi haala nuti qabsoo keenya itti gaggeeffannuutiitu uummataaf firoomsa nutti illee haala goomsaan jedha gara kootiin. Gaariidha fayyaa ta'a hundi keessanii itti fufnaa. Akkuma hundumti keessanuu beektanii uummanni tokko yemmuu lafa isaarraa dhiibbamee humnaan lafa isaarraa ka'ee warri aangoo qaban warri humna qabanii lafa isaa fudhatanii irra jiraatanii inni biyya lafa isaarraa ari'amu Oromoon isa duraa miti akka seenaan addunyaa himutti fakkeenya adda addaa kaasuu yoo barbaachise warra biyyoolessaa Ameerikaa kanaatu warri adii biyya kanan dhufe warra as turanii warra natiif Ameerikaan Indiyaans jedhaman kaasuu dandeenya warra Awustiraaliyaas akkasuma sabni akkasii kan dhiibamee lafa isaarraa ka'ee jiru seenaan hin dubbata. Mee hireen ummatoota kanaa maal ta'e amma isin beektanitti seenaa irraati har'a attamitti jiru laata uummanni akka Oromoo kana lafarraa dhiibamanii yeroo sanatti lafa isaaniirraa ka'anii carraadhuma lafa isaaniirratti deebi'anii jiraachuu argatanii laata attamitti jiru har'a sabni isaanii aadaan isaanii afaan isaanii jireenyi isaanii maal fakkaata har'a Oromoonis immoo yoo akka amma dhiibamaa jiru kanatti itti fufee lafa isaarraa buqqa'ee yoo kaafame hireen isaa maal ta'a jettanii yaaddu. Mee hiree warra rakkoo akkasii keessa darbee wajjin wal bira qabaati carraa Oromoo gara fuulduraatti maal isinitti fakkaatan Dr. Asaffaa? Gaaffii baay'ee cimaadha. Gaaffii anaan yeroo baay'ee na yaachisaa ture. Kan kanarraan keenyuu kitaaba dhiyoo kana kan maxxanse Faces of Terrorism in the Age of Globalization from Christopher Columbus to Osman Bin Laden kan jedhu baay'ee maqaan muuxannoo kanaa fi muuxannoo immoo waa'ee biyya lafaarra deemaa jiru shororkeessummaa fi sanyii dhuguu kan jedhu irratti walitti hidhamee jira. Achi keessatti kutaan tokko waa'ee Native American yookiin Amerikaan biyya keessa abbaa biyyaa warra turanii fi kan biraan immoo Native Australians or Black Australians kan jedhamu kan Oromoos immoo ilaaleera. Kan Oromoo fi kan Sudaan keessatti jirus ilaaleera. Waan qorannoo keessatti argee shororkeessummaa sanyii dhuguun yeroo baay'ee qaba. Tokkoffaa yeroo baay'ee fudhata.
tooftaa baay'een adeemaa direct mootummaatu adeemsisaa. Mootummaantu pilaanii baafatee adeemsisaa. Yeroo adeemsisuu bifa tokko qabaa. Bifi tokko guddina developmentii kan jedhamu fudhata. Bifa tokko guddina amma tokko balleessuudha. Fakkeenyaaf biyya Afrikaa keessatti warra faranjoota Noord Ameerikaa fi Saawuz Ameerikaa keessatti faranjoota Awurooppaa dhufe guddisaa biyya kennaa fi warra neetif Ameerikaa ta'e immoo irraa fixaa sanyii isaanii duguugaa dhugaatii barsiisaa qoricha itti facaasaa ariyaa dhumarratti immoo warra ishee hafte immoo akka isheen iddoo tokkotti walitti qabamtee dhugaatiidhaa fi walii ishee caalmatti iddoo tokkotti akka jiraatan godhee yeroo kana godhugaa uummata keessaallee gara tokko ofitti qabateeti. Uummatuma sana keessaa gara kaan ofitti qabatee gara kaan lolchiise. Kan neetif Awustiraaliyaanis kanuma fakkaataa warra Biriitishiitu dhagee akkas godhee walla development, democracy, justice jecha religion jecha isaaniif fixanii warra faranjiidhaaf kennanii jara kana balleessan. Yeroo baay'ee fudhate kun hin mul'atu qalbii isaaniitu harka lafa jalaan adeemsisu maaliif development guddina jedhama. Har'a kan Tigireen hojjechaa jiru kana eenyu jala jira eenyutu tollaa taa'ee gorsannaa jennee deebii argachuu dandeenya. Warruma kana hojjete warra muuxannoo kana hojjetetu jara kanas gargaaree akka jarri kun uummata xinnoon tokko uummata kaleessa beelaa rakkachaa turte qawwee amma isheen baattu hunda isheetti hidhanii akka isheen pilaanii adda addaa jenoosaayidii adda addaa deebisu. Har'a jenoosaayidin sanyii duguuggaaf shororkeessummaan uummata Oromoo irratti adeemaa jira. Akka ijoolleen dubartiin Oromoo hin deenye wanni godhu qorichatti kennu beekaa Oromoo nama beeku hin ajjeesu yookiin hin hidhu yookiin hin kolaasu. Sanyii duguuggaa jechuun egaa uummata isa tokkotti fixuu miti. Har'a sanyii duguuggaa yeroo dhuguma akka beennu Minilikiin calqabame Oromoo miliyoonii 10 galee har'a Oromoon baay'atee miliyoona 40 yoo jennu malee har'a iyyuu dhumaa jira Oromoon. Utuma keenya ilaaluu Oromoo beektoti warra beekan dubartooti ijaarsi ijoolleen ajjeefamaa dhumaa jiru. Kun immoo kan inni ta'eef lafa isaanii irraa fudhachuudhaaf biyya isaanii irraa fudhachuudhaaf akka isaan of hin beekne gochuudhaan Oromoo keessaa Oromoo walitti qabanii kan immoo kan inni godhamaa jiru mootummaa Tigiree qofaa hin ta'in mootummaa biyya lafaatiin. Including the United Nations, including World Bank, International Monetary Fund, warra kana finance godhanii yeroo uummata Oromoo har'a dhumaa jiru tun dubbatin yeroo dimokiraasii dubbachaa lafi Oromoo har'a Chaayinaadhaaf, Ameerikaadhaaf, Israa'eliidhaaf, Indiidhaaf hundumaaf jedhamee baay'ee dubbi baay'een deemee dhumaa jira. Kanaaf har'a dhugaadha feetuun Oromoo tootaalii hin dhumne hin qadaadamne malee tooni feeri seenchari keessatti jaarraa 21 keessatti yoo nu jabaannee waan kana dhaabuu hin dandeenye dubbiin Oromoo akkuma neetif Ameerikaanii fi neetif Awustiraaliyaanii Afrikaa keessas biyya uummata baay'ee dhabuun hin danda'ama. Warra akka Hereera warra jedhaman warra Jarmanii hin dhuman baay'eetu jira. Innis akkasuma dhuguu dandeenya baay'inni keenya gatiin qabu. Baay'inni keenya gatii qabaatu yoo nuti amma lolisa ta'aa jiru protestii warraaqsa ijoolleen keenya godhaa jiru bira dhaabbannee mootummaa Tigiree fi uummata Tigiree deeggaran including warra galtuu ishee OPDO jedhamtu uummata biyya keenya keessaa buqqaafnee hin baafne shakkiin tokko illee hin jiru akka bannu. Egaa uummata Oromoo akka amma ka'e kanatti jabaatee harka ol qabatee dukkana sarra ga'aa jiru sila duuti noostu du'aa oblisoosuu fi balboosuu qabaa yoo kana hin taane wanti kun akka gaariitti xiinxalamee hubatamuu qaba. Waan baay'ee deemaa jira kana hubannoo guddaa barbaachisaa sabboontota Oromoo ijoolleen Oromoo kana baranii rakkoo isaan gidduu jiru xiqqisuudhaan olluu karaa dhaabbatanii akka qabatanii faashistii mootummaa faashistii Tigiree kanaa fi mootummaa OPDO warra isaaniif hojjetanii ofirraa buqqisuun dirqamaa kanaa achi badiisin ooluun jedhanii. Galatoomaa Piroofeesar Asaffaa. Gara hiriira nagaa amma biyya keessa adeemaa jirutti yeroo deebinu tooftaan hiriira barattoota Oromoo bara kanaa adda fakkaata. Kan durii aarii argisiisuu, kan baranaa gadda argisiisuu,
kan durii dhaadannoo jechaa harka ol kaasuu kan bara kana mataa gadi qabanii gadduu tooftaan kun maaliif dhimma itti bahamaa jira isinitti fakkaata? Haala manni murtii fi poolisiin impaayiritti walabummaa hin qabnee fi ajaja wayyaanee jala jiru keessatti tooftaan kun bu'aa akkamii fiduu danda'a laata? Kutaa lammaffaa marii keenya hayyoota Oromoo waliin taasifne sagantaa keenyatti aanuun qabannee isiniif dhiyaannaa hordofuun dagatinaa. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa waliin turtii mishaa qabaachaa akka jirtan abdii isinitti qabna. Kan amma isiniif dhiyaatu ammoo dhimma maastar pilaanii qindaawaa magaalaa Finfinnee jechuun mootummaan koloneeffataa wayyaanee baafatee jiru irratti mormii uummatni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa taasisaa jiruun daba koloneeffataa wayyaaneen ilmaan Oromoo irra gahaa jiruu fi haala mormichi ittiin adeemsifamaa jiru irratti kan hundaa'e qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanne ta'a. Kan isiniif dhiyeessus xiiqii dhugaasaatii amma gara isaattan isin qajeelcha. Sabni Oromoo mormii maastar pilaanii haarawaa maqaa guddina magaalaa Finfinnee fi magaalota addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti makuuf mootummaa koloneeffataa wayyaaneen qophaa'e mormuun sagalee isaa dhageessisuu kan eegale bara 2014 irraa jalqabeeti. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo karaa nagaa hiriira ba'uun mirga uumamaan qaban sarbamaniif gaaffii dhiyeessaniif deebiin mootummaa koloneeffataa wayyaanee irraa kennameef rasaasaan hamamu ture. Egaa akkuma kanaan bara 2014 dargaggeeyyii Oromoo ijoollee jaartii osoo hin jenne loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee ilmaan Oromoo magaalaa Hamboo qofa nama 100 ol rasaasaan reebanii ajjeesan. Akkasumas hawaasni Oromoos ta'e barattoonni Oromoo sadarkaa yuunivarsiitii irraa eegalee hanga manneen barnootaa gadaanaatti golee Oromiyaa guutuurraa haarsaa lubbuu, dararaa, hidhaa akkasumas biyyarraa hari'amuun isaanii yaadannoo keenya ganna tokkooti. Kan alanaas sadaasa 25 bara 2015tti ture sabboontonni ilmaan Oromoo mormii isaanii kan finiinsuu eegalan. Osoo awwaalchi ilmaan Oromoo bara 2014 falmaa irratti kufan coqorsan magarsin lolaan dhiiga isaaniis osoo lafaan qorin arras warri lubbuun jiran uummanni Oromoo gaaffii mirgaa gaafatuuf ba'an. Garuu arras deebiin muddee 25 kennameef akkuma isa bara darbee rasaasa ture. Gochaan kunis heelaa kolonii Oromoon jaarraa tokko oliif baatee jiru garaa kaasuun Oromoonni guutummaa Oromiyaa keessaa wal faana akka dammaqaniif sababa ta'e. Mormiin jalqaba giddugala Oromiyaa Giincii fi Hambootti eegales osoo buleen hoolle dhiigni dhiiga yaamee Oromiyaan lixaas dhiiga isaaf rifatee mirga isaaf dubbate. Mormiin giddugala Oromiyaatti eegale lammiin wal yaamee wal dhageessifate. Oromoon lixa Oromiyaa iyyii hiyya dabarsiin wal jalaa qabuun falmaa isaanii finiinsan. Uummanni Oromoo duruu tuqaaf gad hin jenne ba'aa Wallaggaa, Iluu Abbaa Booriif Jimmas as jirraa lammiitu lammiif gaaddisa jechuun daranuu mirga mootummaa koloneeffataa wayyaaneen sarbaman gonfachuuf iyyii iyya dabarsiin mormii isaanii itti cichan. Silaa idda malee xannachin dhiigu hanguma libsuu ijaatti ilmaan Oromoo hafran qalloo roorroo diinaaf mataa gadi qabatanii hin beekne muddee 30 barii yaasaa saree ganama hobboroo
ilmaan isaanii yuunivarsiitii Haramaayaatti mirga Oromoo sarbameef falmatuuf hiriira ba'anii hidhattoota wayyaaneen dhaanamaa jiraniif dirmatanis mormiitti seenanii diina kokkee qaban. Maal kana qofaree ilmaan Oromoo aadaan bulan kibba Oromiyaas has jirra jedhan. Ilmaan Oromtichaa ilmaan Gujii sadan okkuu uraagaaf maatiin akkuma kaleessaa har'as dhiiga isaaniif dirmatuun ilmaan isaanii yuunivarsiitii Bulee Horaadhaa sagalee Oromoo hawwaalameef sagalee ta'uun dubbatanitti makamuun abshiraa otoo nuti jirruu Oromoos ta'ee Oromiyaa dhabamsiisuuf karoora maqaa maaster pilaaniin diinni nutti baafate hojiirran oolu jechuun mormiitti seenanii diina duruu naasuu qabu dugugguruu dugdaa cabsan. Duruu Oromoon walii dirmataa kan ammaa immoo raajii ta'e gootatu goota kaasaa lammiitu lammiif rifataa ilmaan Oromoo Arsiif Baalee ilmaan Sikkoof Mandoo akkuma kaleessaa arras hin callifne iyyi iyya dabarsi jedhan dhiigni dhiigaaf rifate mormii yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barattoota ilmaan Oromoon sadaasa 30 eegalte ittuu jabeessanii lafaa ol ka'uun mormii isaanii dhoosuun madaa isaanii jaarraa tokko duraa of keessaa baasanii ittuu mormii cimsan. Ilmaan Oromoodhaa kibba Oromiyaa ilmaan Abbaa Gadaa nageellee ol ka'an Booran aadaa qaba silas tuqaan sarmu tuqnaan hin callisu iyyi iyya dabarsii iddii lolaan baasan dubbiin lafaa dubbii lafeeti isa bara kanaa eenyu galee ta'a jedhan Oromoonni. Egaa ammanumaan gaaffiin mirga giddugala Oromiyaatti qabatte lixa gadi buutee lammii ishee dammaqsuun leeqaaf horroos buutee goota honnee raasuun kibbaaf ba'aan baate kibbarras naannoftee bakka dura kaate lafa ilmaan gootaa tuulamatti galtee ammas marroo biraa faraqaan guutuu Oromiyaa naannoftee ol geesse. Wayyaaneen hajjeeftus goota dhugaaf du'e maqaansaa yoom du'e kaayyoo hinni kufeef galmaan ga'uuf yaa'e. Dhiigni ilma Oromoo Haromaayaa jigee Gazzaany Holiiqaa muddee tokko ture Oromoof Oromiyaaf lubbuu isaa tokkitti kan haarsaa kaffale. Loltoonni wayyaanee yeroo isa ajjeesan mormiin Oromoodhaa akka dhaamtu ture. Oromoon hin dhaamne ittiyyuu finiinee qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufaa jechuun fuulduratti himate. Dabalaa Xaafaadhaa gootni abbaan dhalchee mana isaa butamee diinaan wareegamee caancootti darbame ittuu qabsoo xiichee tuulama wal yaamee falmaa isaa laboobse. Gumaa baasaa amboo koo maal eegdaa jedhe gootni fichee amboo diruu dhiiraa yoom diina saamaaraa guutuu habarraadhaa fi karrasaa caalaadhaa diinaan falmaa keessa muddee gaafa lamaa callayaa kufanii qabsoo finiinsanii lolaa dhiiga isaaniin wallaggaan raasanii gootummaa kaleessaa garaa dammassanii boolla isaanii bookaa guutu jedhan Oromoonni Dajanee Sarbeessaa leenci jabarbadaa muddee 3 ture kan toleetti kufee lubbuu isaa tokkitti saba isaatiif kenne. Gumaa baasaa eenyu galee ciisaa jedhee farmaa xiiche Miiftaa Juunaddiinis gootota afran qalloo warra goota qarree waliin manaa ba'ee muddee 4 rasaasaa loltoota mootummaa wayyaaneef inni irbaata ta'e. Eebbisaa Maabiraatus kanaan falmaaf ba'e abbaan ilmaan 4 of boodan deebine yaa ilmaan koo jedhee inni lammii isaatiif lubbuu isaa wareege gooti goodaa horroo muddee 7 ture rasaasa wayyaaneen kan dhiigisaa jigee ittuu mormii cimse. Baqqalaa Sobbooksaa fi Baqqalaa Seefuusoo gootonni hin cinni diinaaf falmaa kufanii warri dhugaaf dhimmu lubbuu ofii dirsuun Oromiyaa waamuun kan Muraad Abdiidhaas dubbii nama dhibu muddee 7 ganda baatee kufe utuu lammiif iyyuu. Wayyaaneen waayyaanne arras abdiin murree inuma hajjeefti inuma dhukaafti Oromoon sarmine ajjeechaa wayyaanee of boodan deebine. Nasraddiin Muhammad Adaabbaadhaa kee dhugaa lammii isaatii wayyaaneen hawwaalteef dhiigisaa danfitee onneen isaas bokoktee
lammiisaaf gaachana ta'ee dura bu'e rasaasa hammeenyaa wayyaaneen hobba'ee sabaaf wareegame lolaa dhiiga isaatiin qaanqeen mormii dhugaa Oromoon jalqabde ittiyyuu tamsa'ee Oromiyaa ce'uun addunyaa wal ga'e. Mormiin ammaa kun kallattii jijjiiruun mootummaa wayyaanee saba qawween bituu fi wurriiqqattu harkaa murannoo Oromoof tokkummaan dammaquun yaayyuu harkaa ba'e. Sadaasa 25 hanga guyyaa irraatti ajjeechaaf reebichaa hidhaaf sodaachisaaf osoo boodan jenne wareegama baasaa Finfinneef maggale. Amma yoon dubbadhu kanattis Oromoon agaaziin wal qabaa natu hirraanaa natu sirra jirraan wallaansootti jira dubbiin ammaa kana boroo maal ta'inna. Beela nu hin baafne dinne abbaan lafaa hiyyoomne eenyu kan misoome dinne misoomaan gowwoomu dinne finne hin kenni nu laanne. Sagantaa keenya irraan qophiilee qabannee isiniif dhiyaannee goolaba jalaan baaneerra. Turtiin waliin qabaataa turtaniif jaboon sangalatoonfadha. Arraaf qophii keenya maa'essaa kan ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa immoo Odaa Sabaatu harkaa qaba. Isa waliin turtii gaarii qabaadha. Qabsoo saba Oromoo keessatti waggootiin lamaan kun waggootii gammachuuf gaddi daangaa hin qabne wal makuun jireenya ilmaan Oromoo itti booji'ee fi waa sadii irratti kan hirkate. Innis gochaaf karoora koloneeffattootaa, dammaqiinsaaf okkanniisa hawaasa Oromoo fi adeemsa mooraa qabsoo saba Oromoo irratti kan hundaa'e. Miirri wal makaan gama tokkoon abdii nama kutuuf gama biroon ammoo daran abdii namatti horu ta'uun isaa adda kan isa taasisu yeroo ta'u, waggootni kun lameenis seenaa jireenya saba Oromoo keessatti yookaan bifa gammachiisaan yookaanis gaddisiisaan bara lakkoobsa Oromoo irratti adda ta'uun akka urjii ifaa bara baraan kan jiraatu ta'uun isaa nama hin shakkisiisu. Waggoota muraasa booda haala kamiin akka yaadatamu tilmaamuun har'aaf rakkisaa ta'us haala qabatamaa yeroo ammaa irratti hundaa'uun waggoota kunneen lamaan yoo ilaalle gama tokkoon bara jireenyi ilmaan Oromoo gaddaan itti marfamee jiru, bara ola deemaan Oromoo balleessaa tokko malee rasaasa mootummaa wayyaaneen daandii irratti harca'aa jiru, bara barataan Oromoo gormaatiif biyya isaaf abdachiisu du'aan itti booji'amaa jiru, bara uummatni Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman beela hamaaf saaxilamuun rakkoo impaayarittii keessatti uumamee jiruun dagatamanii waa'een isaanis irraanfatamuun rakkoo hamaa keessatti kufanii jiran, bara gosa kutaaf ilaalchaan osoo hin daangeffamin gaddi mana ilmaan Oromoo hunda keessa seenee jiru, bara obboleessi obboleessa isaa akka ajjeesuuf itti dirqisiifamee fi bara impaayarittii keessattis Oromoo ta'anii uumuun yakkamaaf shororkeessaa nama taasisa ta'uun isaa bara yeroo hunda seenaa gaddaan akka yaadatamu isa taasise yeroo ta'u, gama biroon ammoo waggootni lamaan kun bara gootummaan ilmaan Oromoo seenaan dubbatamaa ture hojii qabatamaan itti argisiifameef addunyaa irrattis calaqqise, bara sanyiin gootota Oromoon facaafameef dhiiga isaaniin ija godhate miliyoonaan biqiluun guddatee ija naqatee utubaaf dagalee ijaarsa biyya Oromiyaa ta'uu akka danda'u qabatamaan itti argisiise, bara abdiin bilisummaa saba Oromoof walabummaa Oromiyaa mul'attee deebitee jaamte akka haaraatti ija godhachuun argitee ofis argisiiste, bara koloneeffattootni Habashaa Oromiyaa koloneeffachuuf darbee eeggatan mugaleen isaan buhee abdiin isaanis abjuu ta'uun itti dhugoome, bara waadaan ijaarsa biyya Oromiyaa itti haaromeef Oromiyaan dhiiga ilmaan isheen kan ijaaramtuuf bara baraanis kan jiraatu ta'uun ishee itti dhugoome, bara sabni Oromoo nagaa jedhee murteessuun sodaa du'aa injifatee harka qullaa diina dura dhaabbachuu itti murteesse, bara tokkummaan Oromoo kan riphee malee kan du'e akka hin taane kaabaa kibbaaf bahaa dhiyaan guddaa xiqqaaf beekaa wallaalaan waliin dhaabbatee ragaa itti bahe,
bara sabni Oromoo habadan kanaan booda bilisummaaf yoo ta'e malee garbummaaf koraniif qophii akka hin taane itti dhugoomsee fi bara egereen saba Oromoof Oromiyaa shakkii tokko malee bilisummaaf walbummaa ta'uun isaa tilmaamamuu itti danda'e ta'uun waggoota kunneen lamaan yeroo kamuu caalaa waggaa gammachiisaaf abdachiisaa isa jechiisa. Kunis adda isa taasisa. Kun osoo kanaan jiru koloneeffattoonni wayyaanee har'a illee saba Oromoo saba gowwaaf wallaalaa se'uun dhiiga ilmaan Oromoo lolaasaa jiran keessa dhaabbatanii kaayyoon maastar pilaanii fedha keessan yoo ta'e malee hojiitti hin hiikamu jechuu itti eegalanii fi xiqqoo turuunis waajjirri dhimma maastar pilaanii kan cufame bara 2006ttidha. Kanneen dhimma maastar pilaanii irratti waajjira banachuun hojjechaa jiranis namoota dhuunfaadha jechuun tooftaa goototni Oromoo hedduun kaleessa ittiin gowwomaniif sabichas koranii jalatti ittiin hambisan har'as baafachuun saba Oromoo waliin jaarsummaan araaramna jechaa jiraachuun isaanii gama tokkoon araara barbaachisaa hin taaneef uumaanuu hin qabne qabaachuu saba Oromoo irraa ka'uun kan nama yaaddessu yeroo ta'u, gama biroon ammoo muuxannoof dammaqiinsa uummatni Oromoo yeroo ammaatti qabu irraa ka'uunii fi goyyomsaa wayyaaneen sossobamaa akka hin jirre mul'isaa jiraachuu sabichaa irraa itti dabataanis koloneeffattoota wayyaanee harkaas tooftaan kan dhume ta'uun isaa hedduu abdii kan namatti horudha. Haa ta'u malee malli maayii wayyaanotni gargaaramuuf yaalaa jiran kun maaliif barbaachise? Akkamittis gargaaramuuf karoorfatan jennee yoo ilaalle, tokko sabni Oromoo haala amma ittiin adeemaa jiruun impaayiritti akka jigsuu fi aangoo harka isaanii keessaa akka baasuu danda'u jala sararanii waan dhugoonfataniifidha. Lama, Oromoon araaraaf nagaa fedha. Araarri jaarsummaan argama. Jaarsummaanis nagaaf furmaata argamsiisa kan jedhu sabni Oromoo ni amana. Aadaaf duudhaa isaatis jedhanii waan yaadaniifidha. Sadi, mormii saba Oromoo Oromiyaa irra kutuun gara naannolee impaayiritti keessa jiran birootti cehaa jiru dhaamsuufidha. Afur, goolama isaan mudate kanattis gabbeessaa miseensota OPDO lammiin Oromoo hin taane haarawaa oomishuun miseensota OPDO sabboonummaa qaban mana hidhaatti darbachuu fi kaanis hojii irraa hari'uu waan karoorfataniifidha. Shan, waraanaaf poolisoota lammiin Oromoo ta'anii fi tarkaanfii barbaachisaa ajajaman fudhachuu didan seccehanii dhabamsiisuufidha. Ja'a, barataa, daldalaaf hojjetaa osoo hin jenne kanneen magaalaalee Oromiyaa keessaa ija uummata Oromoo ta'anii fi mormiis argisiisaa turan secca'uun kaaniin karaa diinagdee, kaaniin karaa barnootaa, kaaniin ammoo karaa hojiin dhiibbaa irratti gochuun kuffisuu fi dhabamsiisuuf waan karoorfataniifidha. Haa ta'u malee dhugaan jirtu sabni Oromoo kana booda jaarsummaan inni wayyaanota waliin taasisu yoo jiraate jaarsummaa maastar pilaanii hambisu kan gaaffii isaaf deebii argamsiisuu fi nageenyas isa gonfachiisu osoo hin taane jaarsummaa ittiin gowwoomee wayyaanee kufuuf geesse gara aangootti deebisu jaarsummaa miseensota OPDO sabboontota ta'an dabalatee dhiigni ilmaan Oromoo bifa hin beekamneen dachaa dachaan akka dhangala'uuf haala mijeessu jaarsummaa Oromiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti bulaa jirti osoo jedhamu haala hin beekamneen gurguramuun Oromoo irraa kaasisu jaarsummaa saba Oromoo akka sabaatti dhukkuba ajjeechaaf walitti bu'iinsa saba biroo gosootaan duguuggaan sanyii tahee hin beekne saba Oromoo irratti akka adeemsifamuuf karaa mijeessu ta'uun isaa dagatamuu hin qabu. Seenaa kolonii jalatti kufuu saba Oromoo keessattis jaarsummaa habashootaa tole jedhee fudhachuun sabichaa shoora olaanaa kan taphate ta'uu fi kunis tooftaa isa dhumaa koloneeffattootni habashaa Oromoo irratti gargaaraman ta'uu akkasumas qaama dadhabinaa sabni Oromoo akka sabaatti qabu keessaa isa olaanaa ta'uu seenaan ragaa ba'a. Egaa haala dhabamuu yookaan bilisoomuun saba Oromoof Oromiyaa carraa walqixaa qabdu har'aa keessattii fi garaagarummaa yeroo muraasaa keessattis lamaan keessaa tokkotti dhugoomuuf jiru har'aa keessatti murteessaan mormiin eegalame adda cituuf dhiisuu irratti kan hirkatu ta'us qabxii guddaan dagatamuu hin qabneef murteessaan waa hundaa ta'e mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo haala qabsaa'ota Oromoo haqaaf walqixxummaan hirmaachisuu danda'u bifa kaayyoon isaa dantaa saba Oromoof dursa kennee ittiin tarkaanfachuu danda'u bifa dirree qabsoo Oromiyaa keessatti bu'uuressuu isa dandeessuu fi bifa dargaggoo Oromoo sodaa du'aa irraa bilisa ta'ee harka qullaa rasaasa wayyaanii dura dhaabbachaa jiru hidhachiisuu danda'uun haaromsuun dirqama yeroon itti kennamuu hin qabne ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kana gochuufis hawaasni Oromoo biyya hambaa garaa garaa keessa jiraatu jaarmaaleen hawaasummaa dhimma Oromoo irratti hojjetaniif amanamummaaf dhageettii guddaa qaban ilaalcha qajeelaa Oromummaa bu'uureffate irratti hundaa'uu fi badiinsa waloo akka Oromootti nurratti eegalame dhugeeffachuun haala mijeessuu akka eegalan akkasumas miseensotni dhaabbilee qabsoo Oromoo hunduu ilaalcha walaba dantaa saba Oromoof Oromiyaa maandheeffate irratti hundaa'uun
sammuu ofiinis yaaduun badii akka sabaatti nu quunnamuuf jiru kana irraa of oolchuuf tumsa barbaachisaa gochuu kan itti eegalan yeroon isaa har'a ta'uu haa dhugoomfannu. Dhuma irratti yeroon isaa yeroo itti abdii walii horuuf wal sossobuun haala galma ga'uu hin dandeenyeen qabsoo jiraachisan osoo hin taane yeroo itti cabni wallaansa hin qabne duguuggaan sanyii nurratti raawwatamuuf jedhuu fi kana gochuufis yeroo itti koloneeffataa wayyaanee waliin isa jalqabaaf isa dhumaa walitti bobba'uu qabnu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Yoo kana hin goones balaa saba Oromoo irratti adeemsifamaa jiruu fi badiinsa Oromoof Oromiyaa dhugoomuun isaa waggaa hedduu ittiin fudhanne kanaaf kan itti gaafatamu koloneeffattoota wayyaaneef gargaartota isaanii qofa osoo hin taane kanneen har'a osoo beeknuu akka hin beekne taane osoo dhageenyuu akka hin dhageenye fakkaanne akkasumas osoo hubachuu dandeenyuu dhugaa irra tarkaanfanne kara egeree sabichaaf bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenyerra qabsoo saba Oromoo adeemsisaa jirru ta'uu keenya isa jalqabaaf isa dhumaa jala sararree haa hubannu. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.